Danirtani. Akan mati simbraan deemu mo sin qammasiisu malee. Bismillah. Sin qammasiisee sin laalchisaa qaarallee sin barbaachisaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu kafuuni kabajamtoota kaaqattoota keenya akkam jirtan annagaa jira galata rabbii. Arra deebi'ee jira. Arra maal qabattee dhuftan jettan daawwattoota keenya nyaata biyya keessaa tokko tokkoon qabadhuun agarsiisii naan jettanii turtanii. Sababa sanarraa ka'ee har'a kushiinaa jira kunoo nyaata hojjechuuf hin deema. Nyaata hojjedhu kana isin agarsiisaa dheerin dhufe. Innillee waan inni naan jettan keessa maal fa'aa jira ilaalaa. Shunkurtii fi timaatimtu jira. Shunkurtii fi timaatimii jiran san maal akka godhu beektan fuulii jechuudha. Fuulii biqilaan bilchaatee jira. Itti immoo kasalli qophaa'e shunkurtii walumaa naa eegalu. Daawwattoota keenya shunkurtii qiciree bitu isinitti dheeressuu kan barbaadu gizima shunkurtii qiciree fixee walitti deebinee isin agarsiisa. Haga xumura viidiyoo biyya na wajjin tura. Maatii jiraas. Shunkurtii toskee jira. Cirannee walitti deebina. Ayyee daawwattoota keenya shunkurtii timaatimii naannoo kana qophaa'ee jedhamee xumuramee jira. Amma maxibashaan dhuftee asirratti hojjetama. Maxibashaan irra godheera. Kalatti maanin shunkurtii jira ishaatti galchina. Viidiyoo nyaataa yookiin tolu ta'ee yoo akkamitti viidiyoo biraas agarsiisu barbaaddan yaada keessan koomentiidhaan kaa'uun hin raaffatina. Hayyee shunkurtii kiyyeetti naqee kun haala kanaan maxibashaa qaqqabachuuf eegalte waan ta'eef kuma tokko ittiin bu'aa maxibashaa dubarratti godhee amma kalatti maanin zayitii itti dabala jechuudha. Zayitii deheen yalla naxxiin deheen yalla haaraa fi gahaadha zayitii miidheerra. Zaitin kennete barbaree wantoonni tarataradhaan seenan isinumatti agarsiisaa deemaa argatan hojii turuun hin raaffatina. Ayyaama shunkurtiin teennaa haala kanaan bilchaattee kunoo sadarkaa kanarra geettee jirti. Amma maal gochuu qabna? Kallattiimaan gara barbaree deemna. Barbaree kenna fidannee jechuudha. Maal akka goonu beektani? Jannaa xiinxleen gaafshaa. Yalla biyya keenya barbareedha namni hunduu barbaree badan bititti goona. Foolii jechuun barbaree sirriitti barbaadan beekan hunduyyuu ganna qeeranna. Haala kanaan barbaree itti goone isheen kuni garuu mooyaa keessatti kuni mooyaa kiyya malee mooyaa nama hundaati miti. Ani ka beeku fuulii haalli itti hojjetamu yoo agarsiisu kanaan jettan haala fi beekumsi isin agarsiisaa jira jechuudha. Kallattiima kanaan haaluma kanaan jechuudha. Shunkurtii barbaree sirriitti waliin geennee zayitiin keessa jira kanan dagatina. Timaatimiin qophaa'ee jira. Kana jecha xiqqoo kan akkanatti waliin mayna. Xiqqoon ammasa waan ta'eef dabaleera. Kana cufnee kararraa kaa'anna. Daawwattoota keenya haala kanaan barbaree fi shunkurtii sirriitti waliin makuu qabna. Timaatimii akka bishaaniitti fayyadu waan ta'eef kun yoo odoo itti mayne sirrii nu dhufu.
Allah taasuri maashaallah. Haala kanaan maatiin ciramee kan qophaa'ee jira. Inni mul'ata dheedhiin naaltu. Haala kanaan tuuti biyya kunin kalau kenal kanan itu kalau kau jemur hewan tu kamu tiga lu kawan mati di sudah aku mati di hewan tu di mati kena kalau kemana ya gara sudah gara mata habis animal gona walin makura ini kasih surat sentuh kata hewan tu. Kalau mana, siapa aja nak lakukan apa jatanya kan? Siapa itu cuma itu kadang kawal lagi, terus beda jadi. Yang ini namanya kan, bifame, beda. Siapa aja lihat alasan ini degree, apa nak jadi madam merah 3 degree. Madam merah degree berarti. Kana fakkaatan isin jedha otoo keenya xiqqoo gisee takki jedhe walitti deebina na wajjin turuun raanfatina sirriitti isin barsiisa. Amma fuulin kee bilchaatee sadarkaa kanarra ga'ee jira. Fuulee osoo hin taane sugoon bilchaatee kun haala kanaan qophaa'ee jira. Isaa qophaa'ee kana maal nu barbaachisa? Shunkurtii na barbaachisa kunoo. Shunkurtii asii qabaa, qaaraa asii qabaa, qaaraa baay'een barbaadu ijoollee jennaan waan ta'eef xiqqeetti gubbarra godha. Shunkurtii jennee karattafee qullubbii adii jechuudha. Lebih adimu shunkurtii adii jedhama afaan oromootiin hin beeku akkas hin beeku innaan akkan irra qabsin immoo akkam taate hin beeknan jechuun hin beekaa hin beeku osoo hin taane na harkaa wal keessa badee ariifataadha. Tamaariidha ciree dhaqqabsiisuun ariifataadha. Kanaaf hin beeku jedhe malee afaan koo sirriitti beeka. Sirriitti hin beekaa afaan oromootaa. Jedhama mitiire afaan keenya sirriitti beekna, sirriitti jaalanna, sirriitti kabajna, sirriitti ittiin dubbataa jirra. Kana caalallee immoo nama ittiin dubbatu, nama ittiin guddatu rabbi nu haa taasisu, nama afaan fillee guddisu, nama afaan fillee beeksisu rabbi nu haa taasisu jedha daawwattoota keenya. Haala kanaanin shunkurtii amma akka beekan maal akkasii godhu jira. Soogidda fidee jechuudha. Mala isin barsiisaadhaan maashina isin feessu laala. Soogidda irratti gootanii kattatti fidee gootan xixiqqee jetti. Sirriitti bulloofti. Fidee san kana maashina maagiriishinuu bulleessuu hin danda'u. Biyya keenya fireeshii gidduu san itti fayyadaman waan ta'eef mana maashina yoo dhumtan firiijii isaa biyya arabaatti kan turee garuu qullubbii adii zanjabiila walitti daa'imni Pergi kena biar berusia kan fayyadam. Tapi terus melanjut. Pergi dia fayyadam terus melanjut. Dah kita terus. Sudah nak kelar nanti, nak pergi dengan le. Itu kan. Haala kanaan suguutiin na xumuramtee bareedduu kana taatee jirti. Maal goonaree amma baaqilaan itti gara. Maashaallah baay'ee bareedaa ta'edha. Baaqilaan bilchaatee qophaa'ee lafa jira waan ta'eef kallattii maaniin gara sugoo kennaa seenu kana. Sugoo kennaa baay'ee seenuu jira. Biarkan qabadhe waliin makuu fi waliin bulleessu. Fuulii akkatti gurguddaan keessa jijjiiru kan hin jaalatu maatiin siyyaa waan ta'eef ni bulleessa xiqqoo.
galchee qaaran immoo dhumarra seenaa eenyummaa nu beeytanii qaaran dhumarra kan ammoo waliin namnee gizee qophaa'ee xaawula irratti ani fuuliin jira kana bichaa miti qursiin jedhe walitti deebinee walumaan qammafnee walumaan laallaa daawwattoota keenya akka xumura viidiyoo kiyyaatti nu wajjin turettanii share like subscribe gochuudhaan akka nyaata birallee isin barbaaddan isin agarsiisuuf jajjabeessuu akkan irraanfannee isin jedha. Kana caalaa xiqqoo gizee waliin oo'ee kana caalaa bareedee dheedhanii abdii qaban wajjin tura. Wanta takka waan irraanfadhee jira isa san isin agarsiisa. Inni sunillee maatiin jettan qimamii akkatti qimamii bullaa qabaa qabatti daakame nyaata gizee hojjedhu itti fayyadama. Isa san bichaa itti fayyadamin dagadhe fuulii gizee hojjedhu waan hundumaa waxii gizee hojjedhu akkanarra fayyadama. Kunu haala kanaan xiqqoo isallee irratti godheera. Baay'ee bareeda ta'a haala kana xiqqoo isi gubbar amma akka xumurame jechuun ni danda'ama. Xumurame jechuun ni danda'ama gizee manatti qophaa'ee immoo asumatti kuyyinaa kana na wajji ooltanii asiin keessaan bahinaati manatti hojii gallee haala kamiin akkaanii qopheessuuf akkaanii haala kanii qaala irratti kanaan isaanii kuno qaala biyyoonni cinaa lafa qopheesseera. Kalas kallattiin fuulii biyya gara xumuruutti deemaa. Ishii tokko soofii wanta kana fakkaata. Soofitichas dabalee kuno haala kanaan xumuramee jira. Maashaallah tabaarakallah rahmaan. Yalla manatti walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenya haala kanaan daabboo kiyya xumuree gara manaa galchee jira. Daabboo jedha fuulii. Fuuliin kiyya kun kana fakkaata maashaallah tabaarakallah nyaannu isiniin jedha. Isa bichaa miti asittillee xixiqqeessine malee abukaadoo qopheessaa jira. Haala kanaan daabboon abukaadoo wajjin namatti tola jechuudha. Inni kana abukaadollee qophaa'ee jira, daabboon jira. Asittillee maaltu jira, asittillee maaltu jira. Akkasina isiniin jedha daawwattoota keenya. Isin share like subscribe gochuudhaan hojii turuu hin dagatina. Yaa bidaniirtani. Akkanumatti isin biraan deemammoo isin qammasiisu malee. Bismillah. Isin qammasiisee isin laalchisaa qaarallee isin barbaachisaa. Kun bismillah. Maashaallah tabaarakallah rahmaan. Fuuli baay'ee mi'aawudha. Gaafa galtan akka hojjettanii nyaattan hanga manumaan isin affeereera. Maashaallah tabaarakallah. Baay'ee namatti tola. Nagaa nyaataa fayyaa nyaataa. Akka nyaata biraa hojjedhe isin agarsiisuu barbaaddan share like subscribe gochuun jajjabeessuun hin dagatina isiniin jedha daawwattoota keenya. Yaada keessan koomentiidhaan naa kaayaa waan akkana hojjedhu isa barbaadna hojjettan. Hojjedhee isin agarsiisa daawwattoota keenya. Ammaaf xumuree jira. Yaada keessan, laayikii keessan, sheerii keessan narraa nafin isiniin jedha. Haga viidiyoo biraa bareedaa qabadhee isinii dhufu kanarras wayyaa qabadhee isinii dhufutti nagaa walitti rabnu haa deebisu nagaan naa tura.